Maqaan koo professional makeup artist yeroo naftaa'uun jedhama. Ogummaan kuni hojiin ijoollummaa kootii kaasee hojjechuu barbaadudha. So businesses godhee immoo artii kanaan hojjechuu sababan barbaadeef gara hojii kanaatti shifting godhe. Ani hojii lamadha kan hin hojjedhu hojii kanarratti. Inni tokkoffaa makeup schoolidha. Akkuma argitan barattoonni eebbifamaniiru. Inni kan biraan immoo hojii misirroo miidhagsuu, hojii mana rifeensaa, hojii miidhaginaa kamiyyuu wajjin wal qabatee hunda saallaadhaan. Namni tokko mana barumsaa keenyatti dhufee barachuudhaaf fedha qofaadha kan inni qabaachuu qabu. Fedha namni qabu tokko wanta kamirratti iyyuu hojjetee milkaa'uu danda'a. Paashinii namni qabu tokko hojjetee milkaa'uu danda'a. So fedha duwwaadha kan isaan irraa eegamu. Barattoota baay'ee barsiisee hojii irratti bobbaasee shamarran baay'eedhaaf karaa ta'uun barbaada. Biddeen namooti baay'ee karaa kan akka argamu baay'een amantaa qaba. So baay'ee bal'inaan kana caalatti immoo hojjenna jedhee abdii guddaan qaba. Egaa manni barumsaa Yeris Touch beekumsa meekaappii tokko malee dhuftanii mana isinitti professionaalii taatanii baatanidha. So kottaa baradhaa galmaa'aa borii kaasee guyyaa gaafa 15 jimaata irraa kaasee galmeen inni eegala. Kottaa baradhaa galatooma. Meekaapiin waan qaban baasanii mul'isuu osoo hin taane waan qaban irratti amanamummaa akka dhabuutti sanarratti wanti kanaan dura ture ilaalcha akkasii namni baay'ee waan qabuuf ijoolleen keenya gara industirii kanaatti baay'inaan hin dhufne ture akkuma jalqaba isiniif kaasee namoota hedduudha qaqqaxaleewwan hedduudha qabnu keessaa namoota muraasadha gara industirii kanaatti kan makamanii garuu immoo akkuma guyyaa har'a yeroo jalqabaatiif eebbisiistee durbee qaxalee durbee cimtuu yeroon haabtaamu immoo chaalenjoota jiran kana hunda cabsitee as baatee ni danda'a. Ijoollee keenya yoo argite namoonni godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa dhufan afaan Oromoo malee kan hin beekne jiru. Manneen barnootaa meekaap iskuulii gurguddaa jennu immoo afaan Amaariffaatiin kan isaan barsiisanii. Kanaafiyyuu namoonni ijoolleen Oromoo carraa argachuu osoo qabanii sababii afaan hin dandeenyeef carraa dhabaniif ammoo bifa kanaan afaan Oromoodhaanis afaan Amaariffaatiinis baayilinguwaal ta'uun ishii faayidaa guddaa qaba. Caalmaatti garuu ijoolleen keenya afaan isaaniitiin akka baratan beekumsa waa'ee meekaappii waa'ee miidhaginaa kan akka qabaatan taasisuudhaaf cimtee dhufuun ishii ammoo gara fuulduraatti kanneen guyyaa har'aa eebbifamanis ta'e marsaa sattaanuuf kanneen baratan ishiin akka fakkeenyaatti fudhatanii gara fuulduraatti manneen meekaappii gurguddaa manneen barnootaa meekaappii hedduu ciccimoo ta'an kan afaan Oromootiin barsiifaman hedduun akka saaqaman abdii guddaan qaba. Ishiin fakkeenya dubartootaati jechuun ni danda'a. Cimtuudhas. Gara yeroo dhufee waa tokko waa'ee meekaappii wanta beekuun qabuun ture. Rifeensu qofaan hojjedhan ture jalqaba irratti. Achi booda informationii masaa gaafa nan dhaga'u galmeera jirti gaafa jedhamu wanta dhageef achi booda gara isheen deeme haaluma gaariirraa na barsiiste ana isheen akka barsiisuu barataa osoo hin taane akka obboleettiif obboleessaati. Achi beellee ergan barnoota koo ergan xumuree fixee booda immoo wanta na harkisuu yoo jiraate bilbilee gaafadhe bakka kanatti wanta kanaan harkisee gaafa jennuun isheenis waan akkanaa godhee waan akkasii sirreessaa duraan jechaa turte. Baay'een jaalladhaanii baay'een kabajaanii. Ani leegi yeroon gara leenjii mana rifeensaa kanatti galu baay'ee tokko qaanfadhan ture baay'ee tokkoon sodaadhan ture. Amarratti garuu baay'ee tokko hojiin jaalladhee hojjedhuudha ogummaan jaalladhee hojjedhuudha. Gara fuulduraattis immoo anis ogummaa koo kan babal'ifadhu abdiin qaba. Dargaggoonnis akkuma koo ta'anii gara hojii kanaatti seenanii jedhanii anis yaadaan qabneessaaf.